Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti bara kana dargaggoota 18,000 oliif carraan hojii uumamuu waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa kutaa magaalichaa beeksise. Kanneen keessaas dargaggoonni 1,800 ta'an hojii industirii godoo kan akka oomisha suphee, bu'aa gogaa, oomisha saamunaa, oomisha bu'aa mukaa fi sibiilaa, zayita nyaataa, tolcha daabboo fi kanneen biroo irratti bobba'anii hojjechaa jiraachuu himan. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa kutaa magaalichaa obbo Alamuu Dawwaanoo bara kana akka kutaa magaalichaatti dargaggoota 13,918 carraa hojii uumuuf karoorfame dargaggoota 18,000 oliif dhaabbiif yeroon carraan hojii kan uumameef ta'uu dubbataniiru. Kilaastara akaakuu himaaxaa 12 kun kallattiidhaan kan taa'e kan qoratamee lafa taa'e akaakuu 12 irratti kan uumame dhaabbiidhaan nama 8,581 uumameeraa fi qabataman 8,240 uumna jenne 8,581 ol uumnee jirra jechuudha. Qacarriidhaan nama 2,880 uumna jenne nama 4,673 qacarriidhaan qacaramanii qabatamaan as jalatti qacaramanii hojii keessa kan jiran kan hojjechaa jiran ta'uu isaati. Yeroodhaanis gara nama 5,000 wayi hojjetaa kontiraataan fudhatee warri hojjetu 5,600 ol yeroodhaanis uumameefii jira. Waliigala qacarrii dhaabbii fi yeroodhaanis walitti daballee keessattuu qacarriif dhaabbiidhaan walitti daballee nama 13,900 hojii uumna jennee karoorfanne 18,581 hojiin uumamee jira jechuudha. Qabatama kutaa magaalaa keenya dhaabbii fi qacarriin walii galatti. Kanaaf parsentii 100 oliin kan uumamee jechuudha hojiin kutaa magaalaa keenya. Dargaggoonni kunneenis qarshii miliyoona 300 fi miliyoona 46 baankii Siinqeerraa fudhachuun gara hojiitti akka seenan taasifamu himaniiru. Miliyoona 346 ol qabatamaan liqii fudhataniin amma kan meeshaan kun ittiin dhiyaate maashin liizii kana duwwaa miti qusannaa dirqii miliyoona 46 karoorfanne miliyoona 57 ol qusatamee jira jechuudha. Liqiin deebi'uu qabu kan bara darbe fudhatame karooraa ol deebi'ee jira jechuudha. Yoo walii galatti ilaalle hojiin himaaxaa kutaa magaalaa keenya jiran tajaajila irratti, indaastirii godoo irratti, qonna irratti, oomisha dammaatiif, booyyee horsiisuu irratti, horii furdisuu irratti, horii aannanii irratti akka walii galatti yoo ilaallee jennu kutaa magaalaa keenya keessatti dhiyeessii faayinaansii itti wal qabatee kenna liqii, deebii liqii, qusannaa hawaasaa, qusannaa dirqii kana hundaan wal qabatee yoo ilaallu koomulitiiviin isaa kutaan magaalaa Abbaa Gadaa hojii carraa hojii uumuuf ogummaa bara kana karoorfatee hojjete the whole percentage 100 oliin milkaa'ee jira. Hojii raawwachiisaan olaanaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Yimanuu Tashoomaa industirii godoo gosa garaagaraan sheediiwwan 238 ijaaramanii tajaajilaaf banaa ta'uun dargaggootaaf carraan hojii uumamuu kaasan. Industirii godoon inisheetiivii mootummaa keenyaa keessattiyyuu industirii godoo irraa kaanee gara industirii gurguddaatti ceena. Mootoo jedhuun mootummaan hojjechaati kan jiru. Kanaaf akka kutaa magaalaa keenyattis keessattiyyuu bara kana industiriiwwan godoo gosa garaagaraa sheediiwwan 238 karoorfannee guutuu raawwanneeti kan jirru. Kanaanis bu'aan gaarii kan argame ta'uu dubbachuun muuxannoo jiru babal'isuun hojicha kan itti fufsiisnus ta'a jedhaniiru. Bu'aan gama industirii godoo qofaan osoo hin ta'in akka waliigalaatti carraa hojii uumuu wajjin wal qabatee ta'u argame waan muuxannoo ta'uu danda'udha jechaadha. Kanaaf hojii keenya keessatti waan gurguddoo sadi ka'umsa godhanneeti kan hojjechaa jiru. Tokkoffaa waan jiru kana babal'isuudha jechaadha. Waan jiru kana babal'isuu karaa biraatiin immoo itti fufsiisuun akkasumas immoo akkaataa itti sonatti dabaluun danda'amu jiddu galeessa goonee hojjechaati kan jiru waan ta'eef bu'aan gama kanaan argame jajjabeessaa ta'uusaa madaalleeti kan jiru waan ta'eef qabatamaadhaan immoo lafarratti mul'atee namni irraa fayyadamaa jiraachuu fi hojii kana keessatti bu'aa ba'iinis yoo qabaate bu'aa guddaan galmaa'uusaa kaasuun ni danda'ama kana. Dargaggoonni carraan hojii uumameef kunneenis hojii hojjechaa jiraniin fayyadamoo ta'aa jiraachuu himaniiru. Asii hojii mukaa hojjenna waldaadhaan walitti gurmuufneet hojjechaa jirra. Gara hojii kana seenuuf rakkoo baay'ee jiraayyuu bakka hin qabnu hojii osoo barbaadaa jirru hojjechuu osoo dandeenyu bakka hin qabnu turre bakka immoo akka ganda aanaa Oodaatti kutaa magaalaa Abbaa Gadaa walitti ta'anii gamoo kana nu kennanii waldaa sagaliif kenname addaan mummurame amma garuu hojii jalqabneerra hojjechaa jirra. Kaapitaalli duraan itti kaane hojuma kanarra turre
carraa hojiin arganne turre bakka arganne turre kanaaf amma garuu hojjechaa jirra kaapitaalli keenya duraan yoo kaanu gara 3040 ture amma garuu yaa walitti gurmoofne hundu kan qabu walitti baase gara miliyoona tokko nu harka jira isaan hojjechaa jirra. Lafa kana warada badhaatuti lafa nu kenne lafa mootummoota 5 injira waldaa keessa kuni sarratanya as kan jiru kara soddom baay'eedha shifti sadii amma lama wajjanna yoo shifti sadii yoo ta'e namoota baay'ee hin qaxara kanaafu kun argitanii mooti kun pilaastika kan Adaamaa keessa kan jiru lafarraa gurree kara doolaarii injinjirra argitanii